namni biyya baqaa jirtu qaceelloon dhaggeeffadhu. Ani nama hedduu tajribaa godhe hawaasa. Biyyaati amma itti hawwitu manaa mallee yaa Rabbi nageessi jettee teessu tana hunda sii dhaqee arge. Namni jiruun isaa wayyaadha. Namni maatii isaa horatee jiruu isaa carraaqqatee jaarsaa fi jaartiin gammachuun ilmaan gammachuun jiraatu warra diin qabate qofaa beeka. Jabaadhu shamarran Islaamaa diin irra marxifatte. Hijaaba kee jabeessite. Adaba kee tiiffatte. Naamusa kee tiiffatte. Bakka jirtu hundatti eenyummaa tee tiiffattee jiraatte. Rabbiif bulte, Rabbiif gajjette. Inshaallah Rabbi fuula dura si gammachiisu ta'a. Waan ati irra sabbarte beeka, waan ati ciniinnatte beeka, waan ati obsite beeka. Namni biyya baqaa tanatti kashlabbaawe. Biyya deemuuf sanillee yoo dhaqe kashlabbeedha. Amiin maal jeenaan jee daqiiqaa tanarraa galmeeffadhu duuba guyyaa har'aa kana wajji. Alaamaa kanaanaas fi himaa qajeeloon dhaggeeffadhu. Galanni har'a ati asitti Rabbi dilooyte. Biyya Masrii teessee Rabbi dilooyte. Rabbi amantii balaaleffatte, amantii tuuffatte. Shari'aa waan jaan ahkaama miilaan irra deemne. Gariin keenya Naayiroobii teenyee oduma tuutti takka asii ibaadaa gootu utuutti akka Rabbi amantuu amantii miilaan irra deemne. Biyya abbaa fedhee Yugaanda bakka feete lakkaawu. Wanni ati asitti dalayde koon galanni isii akhiraa qofaami. Biyya ati deemtuuf sanitti Rabbiin bultii tee keessatti galata sirraa kafaluu ta'a. Maatii tee keessatti sirraa kafaluu ta'a. Hal jazaa'ul ihsaan illa ihsaan. Kamaa tudiinu tudaan. Akkuma hojjettetti galatoonfatta. Amiin maal jeenaan yoo har'a gama Rabbii deebitee toobattee uf sirreessuu baatte. Maatii gammachuu qabdu. Jaartii wajji gammaddu. Maatii bultii gammachuu, maatii gammachuu yoo ati biyya itti deemtu sanitti agarte. Amiin maal jeenaan guyyaa har'aa katabidu.